أكل مهمة قاعد ميت أكاس نجوتني ورث جنتا كانت تدفتني أسنا في الدنمو ربي رسني أدبرو أسوانتك أقاين أسويا ديني وان جتنا نجدين أسنا فيدو كيسني إيفام سني قولي وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وعظم أجرا دكتوراني قد قالت الفنان أكو جدي درسني لمن إنساني تنمي مالف جنان كيسموني كينيا خبجا حاجة أفنيتي أفورها بافتني وأولين هاجن نجتشو ما فيه شيخ حسينينيس دكتور أبراهيم كاتني مالي درسني ساني تواني منين كابنو جتشولا سجنتا فورمالي يعني يهنجل كابني حاجة سنة تقولوا وأولين هاسا ولموني كينيا مكول باسا attention keenya sigar tokkotti akka goruuf jennee malee kanaaf singaatnee dhiifama nu godhaa jennaan lameen isaanii argu keessumoonni keenya haga amma dhiyaachaa jiru egaa osoo isaan asiin ga'een jalqabuun xiqqoo ishee nu rakkisee jennaani mee haga sanatti immoo keessuma abdii gara fuulduraa jennee warra yaannudha warri amma kaasne lamaan abdii gara fuulduraa jennee maaliif jennaan umrii yeroo hojii keessa jiru علمي الحمد لله ستركاني سان رجلتان كان اسم بيكتني مي أممو الشيخ حمزة جمّا إساني ستين كوبو هجرني كان ديني ولي أصبحت مي سلامتا ومتكنت نقرأ وابرامتي الشيخ حمزة جمّا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تاند الدبادة وقو سلام تاند الدبادة أما هاسور باكي سوسي عند التفسير فكل الدقيقة يفهمنا بداتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيني أنا ست ولدت نقبه بكا بكا غندا غندا ربي كينيا شكره الحمد لله الحمد لله جن أقوى بكم ربيني وإن شكرتم لا أزيدنكم جده نوجد دكنا وعفو وان كان دران قم أرجعني جل أنا رتي ربي كينيا شاكرو نبرباتيس كذا سوفتشو نبرباتيس إني لوكو رمضان كيسا دتشي قدرتي أمني مسلمة دا odoo wal qooduun hin jiraatin tokko ta'anii bokkaan kan jiran dhorgine qabbanni kan jiran dhorgine mashruuca iftaaraa geggeessanii jiran tokko jira. Ciidii akkas inni lammeessituu hadasa guddaa musaabaqaan wal dorgommiin قرآن كعالمات أسيرت بيا كان رتي جيجيت فمه بيا هم جالسة لجنة تفنسون بيا هم درجيني والدقومي جيجيسني جرا أكا بيا كانتي تكما جيجيسني بينو أول تاريخ جدني نقمتشيساني جراني قمن نجرا الحمد لله الحمد لله نسون فاتا إني سدفا مجلس منو الراس تولي تكبم غافسا هجاوي تاي مجلس عالمي تاي دولة شنتما ولدتي
beekamtii argatee mirkanaa'e alhamdulillah. Kan biraa ni afrafaa Itoophiyaan waggaa 27 maqaan ishiidhaa odoon dubbatamiin aalama irratti deengadda kowaasii akka riyaala dawlaa biyya aalamni sodaatu irratti mo'attee ashannaftee galtee alhamdulillah. maani kun maafi jabaana alhamdulillah. maaliifi laabuddaa kowaasii namalla kowaasii dhiituu miti beeka. kowaasii dhiituu miti wanni hojjetu waa dhiita waa dhiituu bichaa miti dubbiin siyaasaa. dubbiin siyaasaa ma'anawiyyaatiin warra itti galfame sanii jarri otoo hin dhufiin 5-0dhaan 5 itti galchine Itoophiyaa 0dhaan deebinnaa duwwaadhaan galchina jedhanii dhufan achitti makaranii rabbiin duwwaa jala galchi. duwwaa jala galchi. kanarra kan isin dhibu kan barsiisaa jalaadhaa kan ijoollee kana warra as dhufan kana barsiisu mootummaa hojiirraa reetti. hojiirraa reetti mootummaan itti galeessuun. kuni ma'anawiyyaatti keenya mooraalii keenya waan guddisu jechuudha. maaliif wanni kanaa seefi wanni kanaa seef waan amma deemamaa jirutu siyaasaa wajjin wal qabee deema jechuudha. Doktor Abdurrahim kaleessa akka barbaannee ati kana nuyi jenneetumayyii lafa dhiite. har'a immoo lafa dhiituun hin jiru beekaa. amaanaa isinitti kenname amaanaa san hundinuu gaafa bashaashaatti waa argame jedhu muftaar dhufee uummataa fagaagga'uu dadhabe. achumaan abbaan duulaa dhufe. abbaan duulaa hoggaa dhufe jedhu qaamni kaan mootummaan Oromiyaa mormu. maaliif federaaliin nu bulchuu qaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. takbiiraan leenja dhabdan jiran maal? Allahu akbar. Allahu akbar. Pirezidaantiin keenya dhufaniiru mataan isii kana fiteen deema. maal jechuun barbaada? ammoo abbaan duulaa dhufe jedhu qaamni kaan federaaliin nu haa bulchuu Oromiyaan nu bulchinii jedhe. qaamni kaan yoo Oromiyaan nu bulchu ta'es Oromiyaan kiristaanaadha jira inni maaliif nu bulchinii jedhe. maal jechuun barbaada? abbaan duulaa akka jedhe jaallattus jibbitus muslimumas si bulcha. muslimumatu si bulcha. laakiin muslimni kuni mukasaa bishaansaa bineensasaa namasaa ija tokko ilaaluu qabaa malee muslimumatu si bulcha jedhe. kanaafuu amma gaa ba'aan nutti kennameera. akkuma banii Israa'eliin rabbiin sin bakka buuse leenaan sunayee kayfa ta'maluun jedhe nuu kaleessa gaa majlisaaf wanni taaturre arramoo amaanaa nutti kennameera. amaanaa nutti kenname san arraba keenya seeggachuu yoo qaamni biraa nu arrabsees nummoo itti deebisuu dhabuu. harraan booda nuyi ummata addaan baasuu qabnu ija tokkoon akkuma rabbiin amaanaa nutti kenne san of jalatti ilaaluu qabnaa. doktorri Sheekh Hajjiin haasaa darbe keessatti waa jedhanii jiru. maal jedhan? bulchiisa sataanu jedhan wanni aqiidaa keenya irratti tanaazuban taanu
aqiidaa keenya irratti tanaasuun hin taanu laakiin bulchiisa irratti immoo uummata kana ija tokko ilaaluu qabna jenna. Egaa bulchaan keenya warri nu bulchu majlisi keenya ati akkasi ati akkana akka jara sadii akka jaraan duraadhaa maqaa nutti baasan maqaa walitti baasuu dhiifne akkuma rabbiin jedhe islaamummaadhaan tokkummaa san qabannee deemna. Nama nu jala jiru immoo hundumaa'uu akka ammannee deemnutti akka namni nurraas wanni hin taane isa kana kan akka yaadannootti godhu amma gaa sigma amma keessummaan dhufu jenneeti jaalani illa wayyaakum mimman istama'a alqawla wattaba'a ahsana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.